Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaalaa Halimaa Orootuu welkama shamaa harka fuune hunda keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenya keessanaa qaqqabu isiniin jedhaa hordoftoota kiyya. Amantii kutaa ganda osoo hin qe'oonni hundi keessanuu bakka jiraattanii warroonni hanga ammaa YouTube chaanaala kiyyaaf maatii naa taatan laayikii, sheerii, koomentii barreessan galatoomaa. Galata guddaa qabdanii harkaa fayyaa argadha. Bakka yaaddan muraada gayaa isiniin jedha hordoftoota kiyya warroonni osoo nan ifatin osoo nan tuffatin hanga ammaa na hordoftanii na faana turtan galatooma. Ammallee galanni keessan akkanuma itti hafuufu rabbi yaada muraada keessan isin haa guutu. Haasaallee isinitti hin dheeressu warroonni haroo taatan gara YouTube chaanaala kiyyaatti dabalamuun maatii naaf ta'a isiniin jedha. Akkuma seentanii laayikii sheerii gochuun hin dagatinaa. Laayikii sheerii akkuma viidiyoo ilaaluu jalqabdanii gootanii sabiskiraayibii immoo viidiyoo hanga xumuraa ilaaluu qabdanii jechuudha. Eega sabiskiraayibii godhuun keessaniin oolle viidiyoon dirqama hanga xumuraa ta'uu qabaa jechuudha. Gaafa takka jettanii sabiskiraayibii gootanii jechuudha. Eega sabiskiraayibii gootaniin booda laayikii gootanii hordofuu qofaa jechuudha. Laayikii sheerii sakandii xiqqoo laayikii daqiiqa 5 illee ilaaltanii warri haaraa sabiskiraayibii ka gootan daqiiqa 5 illee ilaaltanii laayikii gootanii biraa deemuu dandeettanii jechuudha. Akka sabiskiraayibii haaraa ta'e immoo viidiyoo gaafa awwala jalqabaate gara YouTube chaanaala kiyyaa dhufu haga dhumaa ilaaluu qabaa isiniin jedha. Egaa haasaallee isinitti guddisu kanarra har'a wanni an dubbachuu dhufe viidiyoon kiyyaa waa'ee yuutuubii mudannoo yeroo jalqabaa namni yuutuubii banatu mudannoo fi yeroo waan tokko keessa turee sirriitti barumsa gahaa fudhata. Akkuma baneen barumsa hunda isaa dhibbaaf dhibbatti hin beeku jechuudha. Namni kamuu yeroo yuutuubii banatu of fakkeessuuf kijibuuf osoo hin taane ani dhugama kiyyaa jechuudha. Maaliif nama dalaguu kanarraa laallee keessumayyuu Abdul Aappiin nama baay'eef barumsa ta'e nama baay'ee barsiisee Abdul Aappii yeroo inni banu YouTube chaanaal akkaataa itti banatan akkaataa iimeelii itti banatan akkaataa yuutuubii akkaataa viidiyoo itti maxxansinu akkaataa tambineelii itti maxxansinu waa mara barumsi rabbiin yaada muraada isaa haa guutu barumsa Abdul Aappiitiin barannee as geenye hundi kennaa jechuudha. Ka beekumsa mataa isaatiin banatee baay'ee jiran itti hin fakkaanne hunduu wal jalaa barataa jechuudha. Kanaaf ani awaaqidha ani dhibbaan dhibba yuutuubii beekaa osoo hin taane warroota haaraa banataniif akka kiyyaa yeroo awwaala baratan xiqqoo muuxannoo masana nama maqaa ofii banachuu yuutuubii viidiyoo daawulood godhuu kana yoo taate malee tambineelii irra kaa'uuf yuutuubii kana wanni hunda maal irraa barbaachisa ka jedhu jechuudha. Yuutuubiin kuni haaromsamuu qabaa jechuudha. Ji'a ji'aan haaromsamuu qabaa. Maaliif gadi fageenya wanni waa'ee isaa baay'inaan irraa beeknu hin jiru. Bakka Abdul Aappii jala barannee suutuma suutan viidiyoo isaa suutuma suutan laala. Ani keessumayyuu namoonni tokko tokko bilbila tokkorraa laala bilbila tokko hojjetaa jechuudha. Ani garuu of jechuufi miti viidiyoo isaa laalee geessee deebi'ee moobaayilii irratti hojjedhe akkasitti haala kanaan banadhe alhamdulillah galata rabbii har'a sabiskiraayibii 1000 ol dabree jira. Haa ta'u muuxannoon ammallee noo hafa ammallee dhibbaan dhibba waa mara beekaa miti. Noo hafa ammallee guyyaa guyyaan adda namni aboogidaa miidiyaa Abdul Aappii sirriitti hordofuu qabna. Maaliif barnoonni isaan guyyaa guyyaan gadhiisan eega yuutuubii banannee faayidaa guddaa nu qabaan nu fayyadaa jechuudha. Boruuf gaafa guddanne tokko nu fayyadaa jechuudha. Inshaallah rabbi jedhee guddinni kennallee hin hafu rabbi yoo nu gargaare jechuudha. Kanaaf viidiyoo isaanii waan hunda hordoftanii warroonni haaraa banatan wanta baay'ee barbaada yuutuubiin jechuudha. Muuxannoo waa baay'ee barbaada. Muuxannoo namni tokko nama gargaaraa tokko nama hifata. Keessumayyuu namni kenna nam tokko nama eenyu jedha jechuudha. Hin fedhuu si gargaarullee hin fedhu jechuudha. Osoo beekiyyuu jechuudha. Ofii keetii nama kadhaturra ofii keetii Abdul Aappii wanni irraa hambisu hin jiru waa'ee yuutuubaatirra. Ofii keetii yoo silkii lama qabaatte silkii tokko laalaa waa hunda muuxannoo hunda viidiyoo isaatu faayidaa qaba jechuudha. Barnoota yuutuubiitirra viidiyoon Abdul Aappiin gadhiise waa'ee yuutuubii qofa gadi dhiise. Kanaaf inni hundi isaa irraa nu fayyadaa jechuudha. Barnoota gahaa nu barbaachisa jechuudha. Nama kadhaturra
viidiyoo isaa laallee har'a yoo viidiyoo lama laalle boru viidiyoo lama akkasumatti sadarkaan viidiyoo isaa kana jechuudha laalleetiniin irraa barumsa gahaa fudhachuu qabna isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya dhiifama afaan naqabee jira maaliif biyya namaa kan keessatti bishaan qorra yeroo dhugnu qufaa nu qabsiisa jechuu gisee mara akkasii nama maraafuu rabbi haa laaffisu. Kanaaf anillee har'a waa'ee yuutuubii irraa dubbachuu dhufee yuutuubii kiyyarraa waan na mudate jechuudha awwala banadhu haa banu malee yuutuubiin kun ji'aan asaaddasamuu kana irraa quban qabu jechuudha. yuutuubii bichaa miti osoo hin taane aappiin marti isaatu ji'aan asaaddasamuu barbaada jechuudha. Kanam kun kan daganaa gadi buusutti haaromuu qaba jechuudha. Kanaaf yuutuubiin ji'a yoo hin haaromsin ji'a yoo daawunloodiin godhin abdeetti yoo godhin sabskiraabiin isaa hin dabalu jechuudha. Kanaaf ji'aan daawunlood gochuu qabdanii jechuudha. Maaliif mudannoo na mudate irraa jechuudha. Sabskiraabii yuutuubii kiyya silaa yoo naannoo 5,000 gaheetiin hin jira jechuudha. Gad xiqqaatee 3,000 dhabu jechuudha. Maaliif bakka dhiyootan akkana ji'a 3 dura yuutuubiin ji'aan daawunlood godhachuu qabaa jechuudha. Kuni warra haarawaa banateef ni fayyada jechuudha. Kabeeytan immoo sheer godhaa dabarsaa aaniin beekaa waa mara beekaa jettanii viidiyoo bira taruu osoo hin taane sheer laayik godhaatii bira taraa kan beeyne haa baratu jechuudha. Anillee odoo yoo san akkuma bane saniin viidiyoo dhageeffadhe ji'aan abdeet godhaa jechuudha. Bakka an jallisee tumaan viidiyoo irra gadhiisaa tambanalii waa hunda yaanii tambanalillee alhamdulillah baradhee jira akkaataa irra kaayan yeroo bana usanitti viidiyoo namni yeroo awwala gara kaameeraa dhufu ni salfataa viidiyoo hin sosocho'aa jechuudha. Viidiyoon seeran gadi dhaabbatee hin jedhu xiraatiin qabu. Namni hundu yeroo awwala yuutuub chaanaala banannu ni sodaannaa jechuudha. Haarawaa yoo gara kaameeraa dhufnu baada keessa baraannee waa hundaa ni barannaa jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti ani irraan beeku bakka viidiyoon zimbiloon bakka ani guddata. Viidiyoon maan kiyya maal ta'e jechuudha. Ani akkasumarallee waan piraankii waan nama kolfisiisullee dhabu akka tokko maan jedhu maali viidiyoo kiyya kun maaliif guddatu dida sabskiraabii isaa maal haga taasifaarraa muree dhiisu takka ga'ee jechuudha. Bakka akkana naannoo gara ji'a 3 kanaan booda ji'aan abdeetu godhuu jammaree jenna. Biyaan sidiqaatu guyyaan sabskiraabii 5 guyyaan ni galche yoo sani ji'a tokkottu sabskiraabii 5 jijjiiramu jechuudha. Maaliif edaan abdeetii ji'aan barbaada. Abdeet godhamuu daawunlood ji'aan godhuu kana barbaada jechuudha. Ani immoo rakkoo isaarraa hin beekne kanaaf isinillee ji'aan yuutuubii keessan abdeet godhaa daawunlood godha jechuudha. Pilistoorii keessa seenati yuutuubii bicha miti kaayimastarii kabikaati wantoota aappii yuutuubii fayyadamnu hunda ji'aan haaromsuu barbaada. Kanaaf yuutuubii keenya waan akkana guddina dhoorgaa ammallee viidiyoo mota akkumarraa 2 marraa 3 yoo dalayne kunis guddina yuutuubii gadi oofaa jechuudha. Hin guddatu waan biraa jijjiirree nyaatallee hojjenne waan biraa jijjiirree jechuudha. Waa'ee uffatallee waa'ee dibatallee kuma kam waan viidiyoo irra dalaynu hundaayyuu yoo jijjiirree hojjenne irra bareedaa jechuudha. Wantoota yuutuubii chaanaala keenya guddisuu dhoorgu keessa isa tokko jechuudha. Maaliif anamma waan mudannoo anarra ga'e kana warroota haarawaa banattan akka mudannoon kun isinirra hin geenye akka yeroo gabaabaa keessatti yuutuub chaanaali keessan sa'aatillee guutuu baatu sabskiraabii isaa biyaansi waggaatti giseen guuttatu jechuudha. Kanaaf waan dalagamu san waan wal fakkaataa osoo ta'uu baatee bareeda jechuudha. Waan wal fakkaataa ta'uu baatee waan jijjiirama biraa akkuma namni kun uffatuma tokko yoo gisee mara uffate ittiin bareedu jechuudha. Namni sunillee bakka of jibballee namatti illee turu jechuudha. Uffatuma tokko gisee mara yoo uffatte akkasii ammallee nyaatuma tokko gisee maraa yoo nyaatte si dabbaraa jechuudha. Akkasii namni illee hordoftoonni illee viidiyoo tokko gisee maraa yoo gadi dhiifte viidiyoo wal fakkaataa viidiyoo yaada tokko har'allee yaaduma har'a dubbanne kana borullee yaaduma isa yoo itti deebine waan akkana kana hordoftoonni illee fedhanii waan hordoftoonni illee waan itti tolu har'a yoo ruuza hojjanne boru yoo daama hojjanne iftaan yoo buddeena hojjanne iftaan yoo daabboo hojjanne waan akkana kana jijjiirree waan akkana kana yoo gadi dhiisne waan akkasiisan jaalatanii hordoftoonni illee
akkasii yaada gorsallee yoo ta'e yaada garaagaraa jechuudha akka wal fakkaataan ta'anii yaada biraa jijjiirama waan biraa tokko barbaadanii jechuudha. Kanaaf yuutuubii waan akkanaa kana barbaada. Mudannoon ana mudatee beekumsa gahaa waan hin qabneef amma alhamdulillaahi viidiyoo hunda isaatu yeroo gizee kiyya argadhetti hordofee jechuudha. Wanti baay'ee jira. Siitingiin wanta sirreeffamu waa baay'ee jira jechuudha. Barachuun dirqama kennaa jechuudha. Yeroo intarneetallee argannu sa'aatii eega dalaguun kennan oollee hirriba kennarra sa'aatii walakkaa sa'aatii takka qusanneetiniin dalaguu qabna isiniin jedha. Maaliif warroota haaraa banataniif mudannoon kun akka mudanne jechuudha. Namni hunduu mudannoo mataa isaa qaba jechuudha. Kanaaf yoo san haala gaariin nama yuutuubiin kiyya alhamdulillah akkuma isiniin jedhe kana abdeetii isaa ja'aan gochuu jammare jijjiirama qaba jechuudha. Sa'aatiin isallee haadafee guddatuu baatu malee jijjiirama qaba jechuudha. Biyaansi guyyaan sa'aatii 10 sa'aatii 20 guyyaan jijjiirama qaba jechuudha. Idaanni abdeetii kana barbaada. Abdeetii fi viidiyoo jijjiiranii dalaguu kana barbaada. Kanaaf isinillee viidiyoo hanga isinii danda'ameen keessumaa namni biyya nama jiru kuni akka biyya keenya san gabbayee waan adda addaa waraabuun ittiin tamacha uumanuma keessatti yaada adda addaa jijjiiree waa'ee viidiyoo namallee irraa dubbate yaada adda addaa jijjiiree akkasitti yoo dubbate baay'ee jijjiirama guddaa qaba isiniin jedha. Haga tokko jijjiirama fagoo qaba akka duraa sanirra jechuudha. Ji'aan abdeet godhadhaati akka yuutuubiin keessa yeroo gabaabaa keessatti isinii guddatu taasisa. Ammallee osoo wal waanyuu baanneetiniin YouTube chaanala keenya akkuma guruup irratti wal gurmeessinu kana wal gurmeessine hunduu dhiqaatiniin uffata tokko isaa hojii dalagaatumaan viidiyoo bilbila of cinaa kennee viidiyoo bannee osoo wal gargaarre sa'aatillee yeroo gabaabaatti nu guddata. Namni tokkochi guddisuun nama hin danda'amu jechuudha. Namni 2-3 nama guddisuu hin danda'u. Mataan kun nama 1000 ta'anii osoo gurmaanii hunduu wal gargaare hunduu viidiyoo ofii anillee viidiyoo nama tokko banee dhiqaa kiyyoo dhiqe dalagaa kiyyoo dalage sunillee achi viidiyoo kiyya naa banee dalagaa ofii yoo dalage ima guddata sa'aatillee. Kanaaf waa'ee kanaa irraa dubbachuu dhufee egaa hordoftoota kiyya waan jijjiirama qabu waan bareedaa warroonni dandeettii garaagaraa ogummaa garaagaraa qabdanillee warroonni daanteelii hodhitan warroonni hodhaa hodhitan warroonni meeshaa biyya keessa haalli isinitti tamachaa akka kennaa kanaa miti. Nu amma yeroo hirriba kennaa sa'aatii takka irraa murree dalagna malee dalagaa gandaa nutti hin dhiisanii jechuudha. Kana akka barbaannellee